Gaafa inni dhaqee mana isaatti ol galu rakkoon guddaan tokko isa mudata. Innis haati manaasaa dargaggeessa lama gidduu ciiftee argamti. Haadha manaasaa kanaa fi dargaggeessa kana ajjeesuudhaaf jecha dhagaa midhaan itti daakamu as harkifata. Utuu ta'anii akkasitti naasaanuu haati manaasaa irbaata dhiyeessitiif. Irbaanni gaafa dhufuuf haati manaasaa kuni ganamasaa ka'ee jedheeni fuudhee gara kutaa wayii geessa. Kutaan inni keessa nageessa sana keessa manaa namoota du'anii baay'eetu jira. Laali jedheen. Kun namoonni mana kan koo akkuma keetii kana buluu dhufan asitti mataan isaanii argitu kun isaaniidha jedha. Dubarri dhuguma faayidaa jedhamu sana argachuu dandeenya. Keessattuu yeroo ammaa kana yeroo baay'ee kara barumsaatti yoo gortan waan biraa dhiistanii jechuudha. Waan isinii baasu isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Mee barumsi yeroo kanatti nuu baasamu nuun baasu kan jedhu isinitti himuun duratti seenaa kana isinitti. Gurbaa dargaggeessaa tokkotu ture. Gurbaan kuni baay'ee homaan qabu jechuun harka qalleessaa jechuudha. Utuu akkas jedhu haadha manaa fuudha. Erga haadha manaa fuudhee booda maal godha isinitti fakkaate? Wanti nyaatan waan dhibeef, wanti akka itti jiraatanus baay'ee waan isa wallaalchiseef adeemsa wanta nyaatan barbaacha deeme. Kan inni deemu erga ijoollee lama argatanii boodadha. Ijoollee dhiiraa lama erga argatanii booda gurbaan kun hojii barbaade ittiin maatii isaa jiraachisu argachuuf jecha gara magaalaa ta'e wayii deema jechuudha. Bakka itti dhalatee haadha manaa isaatti fuudhe sanarraa atuu adeemu bakka ta'e dhaqee hojii wayii argata. Kaampaasii tokko keessatti hojii jalqaba. Waggoota baay'eedhaaf erga achitti hojjetee booda kaampaasii sana keessatti naannoo waggoota 16 waan akkasii achi keessatti hojjetee jechuudha. Erga waggaa amma kana kaampaasii kana keessatti hojjeteeti gara maatii kootiin gala jedhee kaffaltii muraasa kaampaasii sanarraa gatii hojii hojjeteef argatee gara maatii isaatti deemsa jalqabee jechuudha. Kaffaltii inni achirraa argate qarshii 3,000 ture. Kaffaltii kana fudhatee gara maatii isaatuu deemu jaarsi tokko karaa irratti arga. Jaarsi kuni waan jireenya kee keessatti si fayyadu. Waan ati kana beektee jennaan jireenya kan ka'e kallattii siif qabatu kanan beektu taanaan garuu rakkoo guddaa kan keessa galtu kanan sitti himaa jedhaniin tolee jedhe garuu qarshii birrii 1,000 jedhaniin tokkoon wanta kanaa sitti himuudhaaf birrii 1,000 kaffaltaa jedhaniin birrii 3,000 argachuudhaaf naannoo waggaa 16 tureera. Birrii 1,000 kaffalee jecha tokko ittiin baruu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dhiisuuttis baay'ee ulfaata. Ammas namichi deddeebi'ee akkasidha. Wanti kun jireenya keetiif siif barbaachisaadha. Jedhee akka wanti sun jireenya isaatiif barbaachisaa ta'e itti himuu jalqaba. Kanaan booda namichi tolee jedhee birrii sana itti kenna jechuudha. Birrii 1,000 gaafa itti kenne jedhu jaarsichi maal jedhaan sanitti fakkaate. Karaa gabaabaadha jettee, karaa qaxxaamuraati jettee, karaa hin beekne hin deemni jechuun karaan sun akka inni gabaabaa ta'u ijaa beektu. Inni kun gabaabaadha jechuu qofaaf jecha karaa deemtee hin beekne, namarraa dhageessee hin beekne, hin deemin jedhee gorsa jechuudha. Kun birrii 1,000 kan hin argate. Hayyee namichichi baay'ee toreedha jechuudha. Kun baay'ee wanta barbaachisaa ta'edha. Baay'een keenya kanaan nyaatamna. Baay'een keenya karaa hin beekne gabaabaadha jennee, asiin dafee nu duroomsa jennee, asiin dafee achitti nu baasa jennee, baay'een keenya karaarraa maqnaa jechuudha. Kanaafuu karaa hin beekne kana adeemtee jennaan nyaatamuu keetti jedhee jaarsichitti hime jechuudha. Tolee jedhee fudhata. Ilaali jedheen jaarsicha. Wanta nama sitti hime kun barbaachisaadha. Barbaachisaa ta'uyyuu malee wanta afeetu jira kan biraa wanta sitti himen. Kanaafuu inni nama sitti hime kun yoon isa lammaffaa kana sitti himne faayidaa hin qabu. Kanaafuu isa kana lammaffaa kana sitti himuun kan koo dirqamadha. Isa lammaffaa kana sitti himuudhaaf ammas birrii 1,000 kaffalta jedheen. Namichicha amma caalaatti bitaa gatti gale. Tokkoffaa birrii argate kana waggaa meeqa xaaree argate. Baay'eetti ulfaata birrii kana gadhiisu. Inni lammaffaan immoo wanti nama jalqabatti hime kun iyyuu baay'ee isa gammachiiseera. Kanaafuu keessaa waan godhu dhabee xumurratti birrii sana kennee himmeen lammaffaan kun maal akka inni ta'e beekuun qaba jedhee murteessee jechuudha. Kana booda birrii 1,000 dabalee itti kenne birrii 1,000 qofatu isaaf ta'e jechuudha. Gaafa inni birrii 1,000 itti kennu namichichi gorsi inni lammaffaan inni kenneef akkas jedha. Dhaggeeffadhu. Tasumayyuu wanta sin galchine keessa hin galin. Jechuma tokkittii kanatti hima jechuudha. Laala baay'een keenya har'a wanta nun galchine keessa, wanta nun barbaachifne keessa, wanta dhimmisaa nun laallanne keessa seennee borcaa oolla jechuudha. Keessa seennee laaqaa oolla jechuudha. Gatii wanta nun barbaachifne keessa seennee laaqaa oolluuf kan borcaa oolluuf ammoo gatiin taane gatii hadhaa jireenya keetti kaffalaa oolla. That but we didn't understand it. The problem is that, okay? Rakkoon nuyi guddaa qabnu wanta sana hubachuu hin dandeenye. Gatii nu kaffalchiisaa jiruu fi wanta gatii kaffalaa jiruuf akka waan nun barbaachifne akka waan nun galchine keessa gallee rakkachaa jiru hin beeknu jechuudha. Jaarsichis akkas jedheen. Kanaafiyyuu wanta sin galchine keessa dhimmi isaas hin laallanne keessa hin galinii.
jedhee gurbaa kanatti himaa jechuudha. Hayyee gurbaan kun baay'ee amma isa gammachiiseera. Dhugaattuu baay'ee wanta nan galchine keessa wanta nan laallanne keessa deemee laaqaa ooleera. That's important. Kun baay'ee wanta barbaachisaa ta'edha. Amma namichi lammaanan sitti hime kun baay'ee gaarii. Garuu lammaan kun hojiirra ooluudhaaf tokko hafe jedhaniin. Tokkoon hafe kun hin qabdu taanaan tokkoon hafe kana hin beektu taanaan tasumayyuu warra kana hojiirra oolchites milkaa'uu hin dandeessu bakka yaadde sana gahuu hin dandeessu. Maaliif inni kun hafeera taanaan amma namichi baay'ee isa rakkiseera. Tokkoffaa waggaa 16 guutuu xaaree har'a maallaqa kana iddootti akkasitiin kennee deemnu isa yaaddessa. Lammaffaa immoo jalqaba birrii 2,000 kenneera. Inni 2,000 kenneef kun isa kana hin beektu taanaan kasaaraa ta'a jedhamaaniira jechuudha. Kanaafuu utuu isin ta'ee murtiin keessan maalidha? Namichi garuu murteeffate ammas maal jedhaa birrii 1,000 sana kennee harka isaa duwwaatti hafee jechuudha. Garuu beekumsa sammuu isaatti argachaa jira. Kanaafuu waggoonni 16 dabarsee kun birriin 3,000 kun wanta biraa guddaa caala beekumsa sammuu isaatti bitteef jechuudha. Jaarsichi xumurratti akkas jedhaan waan hamaa hojjechuudhaaf hin ariifatin. Hamaani boris iftaan siin qaqqaba. Hin hojjetin jechuu miti namichi kan inni jedheen. Garuu hin ariifatin. Suuta ittee hamaa hojjetta. Hamaa hojjechuu taanaan cinqii hin qabu. Suutuma ittee hojjechuu dandeessa waan ta'eef waan hamaa hojjechuudhaaf hin ariifatinii jedhee gaggeessa jechuudha. Namtichichi waggaa 16 guutuu ture borsa duwwaatti hafee gara magaalaa yookaan bakka itti dhalatee guddate sanaa gara ijoollee isaa barbaachaa fi haadha manaa isaatti deemsaa eegala. Utuu karaarra deemu daldaltoota wayitii wajjin walitti dhufa. Daldaltoota kanaa wajjin gaafa walitti dhufu isaanii wajjin deemaa magaalaa isaan galanii buluuf ga'an bira gaafa jarri ga'anu lafti itti dhiyaatu. Lafti sababatti dhiyeef daldaltoonni kun maal jedhan isinitti fakkaate? Karaan asiin kun naanna'ee amma nuyi magaalaa geenyutti waan nu fageessuufi karaa isa dhiyoo kana deemuu qabna. Karaa qaxxaamuraa jechuudha. Karaa qaxxaamuraa kana deemnaa jedhan jechuudha. Namtichi tolee jedhee jaraa wajjin deemuu barbaade ka'ee garuu waan yaadate tokkotu jira. Birrii isaa 1,000 jalqabaa sana kan inni irratti dhabe maal isinitti fakkaata? Karaa qaxxaamuraa karaa gabaabaadha jettee salphaatti bira ga'a jettee isee yaadate jechuudha. Kanaafuu namichamma karaan kun karaa gabaabaadha jedhee daldaltoota kanaa wajjin karaa kana deemu caala karaa masa fagoo beeku kanaa magaalaa kana deemuu filatee jechuudha. Jarri daldaltootaa sun karaa gabaabaadha yookaan karaa qaxxaamuraatti jedhan sana filatanii adeemsa isaanii itti oofan. Inni immoo karaa isa dheeraa isa beeku sana deemee magaalaa gale. Gaafa magaalaa galu bakki bulan dhibe. Nama baay'ee gaggaafate. Namni isa bulchu tokko iyyuu hin dhibee jechuudha. Erga namni isa bulchu dhibeetu jedhu nama tokko gaafa inni gaafatu namni asitti si bulchu hin jiru. Kanaafiyyuu as mana namicha kanaa garuu namni gaafatee buluu dhabe hin beeku. Jechuun nama hundayyuu hin bulcha namichi. Nama hundayyuu abulchu malee garuu rakkoo guddaatu jira. Namoonni achi seenan ba'anii hin beekanu jedhanii. Jechuun namoonni numa seenuu gadi hin ba'anu jedheen. Hayyee kanaafuu baay'ee bitaa sagalee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee bakki bulan waan hin dhibneef emmee deemeen carraa koo yaala jedhee dhaqee gaafate. Namichi abbaan qabeenyaa sunis nagaa'umaan simatee ol seensisee galgala haasaa jalqabanii dubbii jalqabanii otoo isin haasaanuu magaalaa keessaa boo'ichi jalqaba. Boo'ichi magaalaa keessaa jalqabe maal isinitti fakkaata? Daldaltoonni karaa qaxxaamuraatti jedhanii deeman suni shibtaan bosona sana keessatti isaaniin qaltee qabeenya isaanii sirraa fudhatteetti jechuudha. Namichi utuun birrii 3,000 sana qabaadhee lakkiyaan gorsa kan kee maalitti godha beekumsa kan kee maalitti godha dheebtuu namichi deemeera ta'e daldaltoota sanaa wajjin lubbuu isaa dhabaa achittis qabeenya isaa guutummaatti dhabaa jechuudha. Amma garuu isheen jalqabaa sun tarkaanfii tokko kan deemsa gooteetti jechuudha. That's real okay. Kanaafuu namichi amma tarkaanfii tokko socho'eera jechuudha. Bakka itti silaa nyaatamuu qaburra amma tokko wanti inni beeka sun isa fayyaddeetti jechuudha. Kana booda namichi amma lammaffaa namichaa wajjin taa'ee haasa'uu jalqabe. Abbaa qabeenyaa sanaa wajjin jechuudha. Utuu taa'anii akkasittiin haasa'anuu haati manaasaa irbaata dhiyeessitiif. Irbaanni gaafa dhufuuf haati manaasaa kuni istoorii kana bifa garaa garaatiin argadhe. Tokkoffaan areeda qabdii jedhu. Lammaffaan baay'ee fokkistee ilaala. Mee areeda qabdi isaa jennu yookaan baay'ee fokkistee haati manaasaa kun isaa jedhu. Mee areeda qabdii dhaati fudhadha. Haadha manaa areeda qabdi yookaan haadha manaa baay'ee fokkistu kana abbaan qabeenyaa kana gara goguun akkamittiin kanaa wajjin jiraata. Namichi gaafachuu barbaade. Gaafachuu barbaadu iyyuu malee gorsa namichi jalqaba itti hime sanan dhagaye. Innis maalidhaa? Wanta si galchine keessa hin galinii jedha. Amma dhimma haadha manaa namicha kanaa keessa maaltu isa galche namicha kana? Maaltu isa dhibe? Arra buleera. Arra erga buleeti namichi waan barbaachisaa ta'e erga isaaf dhiyeesseeti. Namichi isaa ta'ee innaan erga wajjin jiraachaa jira ta'eeti maaltu isa galchee jennaan dhimma haadha manaa nama haasa'e. Kanaafuu nan barbaachisu jedhetti dhimma nama haadha manaa haasa'uu dhiisee xaxatee dhaqee ciisee jechuudha. Namichichi baay'ee dinqame abbaan qabeenyaa. Ganama isaa ka'ii jedheeni fuudhee gara kutaa wayii geessa. Gaafa inni gara kutaa sanaa geessu kutaa inni sana geesse sana keessa mataa namoota du'anii baay'eetu jira. Laali jedheen. Kun
namoonni mana kan koo akkuma keetii kana buluu dhufan asitti mataan isaanii argitu kun isaaniidha jedha. Ati garuu dhimma haadha manaa kan kootii utuu hin dubbatin hafuun kan kee kanarraa si oolcheedhaani. Akkamitti jedhee baay'een si dinqisiifadha jedhee namichaafis dinqisiifannaa isaa ibseef jechuudha. Jechuun namni kamiyyuu mana kana dhufe yeroo jedhu waa'ee haadha manaa kan kootii maal akkamitti kanaaf wajjin jiraatta jedhee na eenyudha. Ani immoo yeroo sana isaanii lubbuu isaanii galaafadha. Maaltu isaan galchee anatu wajjin jiraachaa jiru. Waan hin jedhuuf isaanii hin balleessaa jedha. Akkasittiin namoonni mataa isaanii argitu kun namoota akkasittiin lubbuun isaanii darbedha jedhaan jechuudha namichi. Kanaafuu beekumsa ittiin ilaala achirratuu darbeellee utuu shibtoowwan sana harkaa ba'eellee ammas beekumsi kun namicha kana hin barbaachisa ture jechuudha. Kanaafiyyuu isa barbaachisaa jechuudha. Namichi ammas lubbuun isaa haftee jechuudha. Lubbuun isaa hafuu qofaa miti. Namichichi an baay'een si dinqisiifadha jedhee abbaa qabeenyichaa. An qabeenya baay'een qaba jedhee walakkaa qabeenya kan kootiirraa siifan kenna jedheen. Walakkaa qabeenya isaarraa kennee fi namichichi amma gara haadha manaa isaa yookaan gara jalqaba waggaa 16 irraa deeme sanaatti deebi'uu jalqaba jechuudha. Gaafa dhaqee iddoo mana isaa ga'u sana amma ta'eeni mallattoo gabaabduudhaan iddoo mana isaa baree argaa jechuudha. Gaafa inni dhaqee mana isaatti ol galu rakkoon guddaan tokko isa mudata. Innis haati manaan isaa dargaggeessa lama gidduu ciiftee argamti. Deemsa kana hunda deemee namichi dhufe kun mee maal akkasitti dhaga'amu beektu? Kanaafuu gaafa dhaqee achi ga'ee jedhu haadha manaa isaa kanaa fi dargaggeessa kana ajjeesuudhaaf jecha dhagaa midhaan itti daakamu as harkifatee ka'e namichi maal jedheera? Namichi kan inni jedhe hamaa hojjechuudhaaf hin ariifatin. Qas jedhee borganamayyuu hojjechuu nan danda'a. Borganamayyuu isaa ajjeesuu nan danda'a. Ariitiin qabu. Kanaafiyyuu hamaa hojjechuuf hin ariifatin jedhee mooyyee balbala isaa jirtu tokko irraa achumatti taa'ee jechuudha. Achuma irratti irrinni isa fudhattee jennaan rafiitii jalqaba. Achi ganama gaafa inni ka'u haati manaa isaa achitti argitee baay'ee rifatti. Gaafa baay'ee rifattee jettu achi fuutee waggaa hamma kana dura adda baane maal jettee isa wajjin nagaa wal gaafatanii kun ijoolleewwan kan keetidha jedhee argitanii ijoollee isaati ijoollee warra gaafa argatee deeme sanaati jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan inni amma achitti isaan ga'e sababa beekumsa kana argateefi jechuudha. Namichichis ijoollee isaatii wajjin walitti makamee qabeenya gaariis akkasittiin horatee jireenya isaa jalqabee jedhama. Awwanti nasitti himu tokkoffaa namichi maal godheera beekumsa argachuudhaa duubatti hin jenne. Laala qabeenyi birriin 3 jalqabaasu waan guddaatti fakkaatti yeroo jecha sana garuu akkas miti waggoota kana hunda xaarii kan argate jechoota 3 yookaan beekumsa 3 kana. Addunyaa keenya har'aa kanatti jaallatanus jibbitanus namoonni wallaalaan waan argatan itti fakkaachuu danda'a. Wallaaltanii waan argatan itti fakkaachuu danda'a. Bor gaafa addunyaan keenya waggaa 10 booda waggaa 20 booda namoonni waan baranne akkaataan isaa baay'ee si yaaddeessa. Addunyaa akkasittiin saffisa guddaadhaan jijjiiramaa jirtu kana keessatti barumsi waan fayyadu lakkii jedhanii tuffatanii taa'uun rakkoo guddaadha. Kanaafuu amma dandeessanii chaalenjii barumsaa chaalenjii godhaatii barumsa keessatti hordofu. Inni lammaffaan namtichi kun barumsa kana appilaayituu hin goone utuu hojiirra oolchineeti waan tokko san fayyadu. Maallaqa isaa baasee erga barateetii booda appilaayii godhe namichi hojiirra oolche jechuudha. Gaafa gorsa isaa sana dhaga'ee daldaltoota wajjin deemu lakkii kun haasaa miti maal jedhee utuu wajjin deemee ta'e nyaatama jechuudha. Beekuun qofti ga'aa miti jechuudha. Maybe YouTube irraa waan dhageessan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf tippiiwwan barnoota ana asirratti isinitti himu ta'uu danda'a. Akkaataa dubbisaan isinitti himu sana ta'uu danda'a. Isa kana maal gochuutu irraa eegama appilaayi gochuu. Waan dhageessan hojiirra oolchitanii ilaaluu qabdu jechuudha. Inni hojjetamuun hojjetu waan jettan hojiirra oolchuu qabdu jechuudha. Sadarkaa barnootaattis dipaartimentii tokko barannee erga baanee boodas wanta sanaan ilaalcha miindaa qabaachuu caala miindaa ittiin hojjennee jiraanna jechuu caala beekumsa sana appilaayi gochuu irratti hojii kan keenya sammuu kan keenya yaachisuu qabna jechuudha. Yeroo akkasii beekumsi dhuguman siin jedha isiniin kana bakka arra jirtan kanarraa dachaa 100 meeqaan sin guddisee sin argamsiisuu danda'a. Utuu viidiyoon kun isinitti hin dheeratin asumatti sin irraa gabaabsaa. Please viidiyoo kana yoo isin tole like godhaa, chaanelii keenya subscribe godhaa. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. There's 2 bright.